Sa'iidoo afurisaa hin badee sa'iidoon hin jiru sa'iidoon as geera achi geera hin jenne egaa hin dhabee jechuudha. Hin dhabe Sumayyaan arganne duraayyuu dubbatameera bar sa'iidoon silaa osoo argateera ta'e silaa yoona kana ijoolleen hiriyoonni isaayyuu qaata gammachuun nutti mani qaata gammachuu viidiyoon dalagamee amma garuu sa'iidootti mamuu hin arganne jechuudha. Nagaa hunduma keessaniif baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii isiniin jedha I miss you. Isinillee akka na yaaddan hirgixeenyaadha. Na yaaddu anuu isinii yaada basuma kaleessa odoo odeessinirra oduu hin odeessine egaa har'a kana fakkaadhee dhufeetiin xinnoo jechuun layyatti jechuun barbaade beektu layyatti bakka namni qanii tokko qanii lama yeroo walirraa turee dhufu layyatti jechuu qaba. Fakkeenyaaf abbaan manaa ofii osoo guyyaa tokko guyyaa lama faa jechuun iddoo ta'e deddeemee dhufatee harakaata gootee eegda harakaata jechuudha. Amma fakkeenyaaf jira hojiin saafaatu waan fiildii faa isa deddeemsisu ta'e gaafa inni dhufu harakaata godheen isa eega. Harakaata jechuun qalbii isaa keessaa futakku garuu jiraan asuma hojjeta waan ta'eef ganamuma ba'e galgala galaa akkamii harakaata godhaan haadha ijoollee mitaan ijoollee lama faana mataan naqawwasaa olaasi. Kakudhiisiin jedha naafi maal taate daraa kedhiisi biddeen hin toshen jedha maaliin jedha harakaanni isa jiraatanii yaadduse nawway hin jiru harakaanni jechuudha. Ijoollee mafuundura qabdee eegda yeroo inni dhufu kukkushaan kee ijoollee na kabajamtoota maalan kolfaa miti ani waanuma hin taaneen kolfa. Egaa namni hunduu sa'iidootti meera namni keessa beekutti meera. Hawaa caala namni keessa Sumayyaa beeku hin jiru. Harka lafa jalaatiin Sumayyaaf Hawaan immoo akka wal beekan nuni hin beekna. Akka isheen boossu akka isheen odeessitu miti. Sirriitti xiinxaloonni warri taane warri xiinxaloo warri gadi fageessinee yaannu beekna akka Hawaan Sumayyaa faana wal hidhata qaban akka wal beekan jechuudha. Anyways geemicha kan duruma kaasee akka isheen taphattu godhillee Hawaadha. Hawaan kun immoo akka hin baramne fette boofa kuttee kakatte boossee harqitee boossee qufaatee miidiyaa yuu akka ishee adabu gooti jechuudha gaafa jalqaba. Na sa'iidoon immoo kanuma laaleetu ishee amana. Kana laaleetu isheetti dubbachuu dide malee sa'iidoon osoo hamma kana hundumaa Hawaa kana qabee godhee xillisiiseera ta'e Sumayyaan hamma kana sa'iidootti hin taphattu maaliif Hawaadhaaf jetteetu yaatti. Hawaa achi baasisuuf jetteetu ufti ture. Garuu sa'iidoon nama hin dhaga'u ammas kun olaal itoo Hawaan nutti himtu hin dhufiin hin dadhabiin hin jooriin osoo jettu peestaaliidhaan fiigee deeme. Peestaaliidhaan deeme ergitanii tumti borsaallee hin qabanne borsaa bareedullee hin qabanne shaantaallee hin qabanne peestaalii adii wayii waan akka kilinikiidha qorichi yeroo baay'atu kilinikiidhaatti namaa kennu peestaalii adii wayiitiin ka'ee fiigee deeme jechuudha. Fiigee deemuun isaallee rakkoo hin qabu. Akka fiigee deemetti otoo argateera ta'e baay'ee gaarii. Otoo as jirti jedhamteetti ta'e baay'ee gaarii turte. Otoo argadhee ilil jedhaa koottaa warri nafaana rakkatan hiriyoonni korri naa gadditan warri baqqamataan sun dhukkube kunoo argadhe ijoollee koo faana jedheeti baay'ee bareeda ture. Hamma kana turuunsaa maaliif seetanii? Sagalee hundi isaanii dhaamuu maaliif seetanii? wala ayyuun sagaleen hidhaameera wala maqaansaa eenyudha wabiin sagaleen isaanii dhaameera maqaansaa yaasuun sagaleen isaa dhaameera dhimma isaa kan isaa viidiyoo dalagate kaleessa sagalee isaa dhaamsateera. Warri isa faana jiran hundi isaaniiyyuu sagaleen salaam dhaamee jira. Maqaansaa eenyudha dubbi himaa Sumayyaa sun. Dubbiin harka jira immoo zarraafa kalas waan guddaan harka jira dubbi himaa Sumayyaa jechuudha. Waan guddaan tokko harka jira Umar jechuudha. Umar yeroo darbe badee argame dhageessaniitu caakkaa keessa arganii nama guguddaan dhaqanii maal ta'edha namoota guguddaa caakkaa keessa dhaqee kadhatee baasa. Yaa Rabbi qanii afurmoo qanii sadii buleedhaan caakkaa kee badee sa'iidoo baqatee badeedhaan. Amma immoo ani nama sodaadhee hin baqannee ani dubbiin barbaadu dubbiin akka hin dhufneef jedhanii baqadhe malee sodaadhee miti ammas dubbii guddaadhaan harka jira. Hiccitii gurguddaadhaan harka jira. Waa'ee Sumayyaa kan ilaallatu jechuudha. Hiccitii kan biraa maalitti sarkeera ree? Hiccitii biyyaatti sarkeera moo hiccitii maalitti sarka jira ree? Sumayyaan
waa'ee Sumayyaa kan ilaalatu icciitii guddaan narkeera. Sa'idoon immoo amalaan dhufee nan gaafanne na lola maleeyyuu jedhe. Na lola malee nan gaafanne jedheetu engadda kaleessa viidiyoo gadhiisee ramtii immoo engadda gadhiisee zarraafaa ture jechuudha. Kana walumaa galattu Sa'idoonii dadhabeera. Ani Sa'idootu na azansiise. Sin abbaa barbaadanii azanuu mirga keessan. Abbaa barbaadaniif garaan keessan raasamuu ni dandeessu. Akka sammuu nama ajajettidha. Anamma kan garaa na raase. Akka obboleessaatti jechuudha. Sa'idoon machees obboleessa naa ta'a. Biyaansi obboleessa hangafaa naa ta'edha. Xinnoo shiyyoona hangafe malee maaltu beekatu gadi riisarchi godhanii anu hangafuuf hin danda'a. Umuriin dubartiin nima ta'u malee jechuudha. Innaan isa hangafu garuu obboleessa akka obboleessaatti namni obboleessa qabu dhugaa dubbachuudhaaf obboleessi isaa akka akkas hiraaru hin barbaadu. Kadhatee jira baay'ee tokko gatii kaffalee jira. Adabameellee jira. Isheen maayitti site yeroo darbee ayyuunu maayitti waan barbaadde si adabama ani si adabama garuu mul'adhu ijoollees agarsiisi Sa'idoos araaramii jireenya keetti deebi'i anammoo waan barbaadde na adabii jettee turte si adabamaa jettee turte hawaan immoo abukaattoo ishii taateetti waan ta'eefi Sumayyaan waan nama adabdu miti yeroo darbe jechuudha. Sumayyaan waan si adabdu miti. Hunda keenyaaf adabbii keenya kan nu kennu waaqadha rabbiidha jettee asitti sirriidha. Namni nama adabuu hin danda'u dhugaadhaan kan dhugaa faradii kan nama adabu waaqadha. Okay? Haa ta'uyyuu malee Sumayyaan garaa akkasii kan namaan qabdu garaa hamminaa namaan qabdu. Namni tokko akka kufu akka badu hin barbaaddu garuu isheen waan jetteen dhiistu gara kuteettiidha. Kanaaf akkas gooti. Ati immoo haqqees qabda hin qabdus an hin beeku siin siyaa baasu wanti jiru jette waan jiru siyaa baasu jetteettiin inna Sa'idoonii miidhamee jira. Sa'idoon jooraa hafe. Sa'idoon akkasumattiin dadhabe. Sa'idoon harargee deeme guyyaa sadaffaa mitiire. Silaa guyyaa sadaffaa kana asin gee achin gee hin jedhu. Yookaan dhabe hin jedhu yookaan argeera hin jedhu yookaan iddoo kana jira yookaan as gaheera hin jedhu baay'ee gubateeran. Bakka akkatti viidiyoo waraabee audiensii isaatti muyyuu wallaaleetii jira. Bakka yoo namni isa qaqqajeeshe malee tu as jiraate ijoollee qaqqajeeshe achis immoo yookaan adaniin jira ta'anii sanaa hin deemne sanaa jiru mitiire ijoolleen hiriyoonni isaan immoo adan keessa ishee barbaada ta'a. Durayyuu isheen adanuman jira sanaatti gadi hin deebine hin jenne. Silaasoo abdiifaa bira geellee waa dhageenya turre abdiifaa bira. Innaa baay'ee nama yaaddeessaan siniin jedha garuu du'aa godhaafi. Really du'aa godhaafi kadhannaa goonaafi akka argamtu akka jireenyi isaanii sirratu waan hunduu darbee jechuudha. Ijoollee isaanii faana ho'ifatanii jireenya isaanii akka itti fufanii fi du'aa godhaafi hammina dhiisaa tokko arrabsuu dhiisaa tokkos kuffisuu dhiisaa wanti ta'e ta'eera garuu nageenya isaatiif keessattuu Sa'idoo dhiirri yeroo murteeffatu siireesiidha. Isheen illee ijoollee ishii faana jirti. Sa'idoomti fuudhuunsaa akkasii isheen mirirri yoo godhe malee ijoollee ishii faana jirti. Ijoollee ishiittu aaran galfatti ishee ijoollee ishiittu hin irraanfattu. Ijoollee ishii faana haasoftu yookaas ijoollee ishii faana iyyitu hin irraanfatti waan gootuyyuu hin irraanfatti aariyyuu jechuudha. Akka koo yoo ta'e even an aarii mititi hojii waanuma tokko nan godhadheeyyuu tusaan faana kana as godhu kanachi godhu kana baadhu maal godhu nan irraanfadhu wayyeedha kana hojjechuuf hin ture eegana sardamee sadarbe hojjedha jechuudha aarii mititi. Kanaaf Sumayyaan ijoollee ishiitti qabattee jirti hamma tokko hin taragaaggaati jedhee yaada. Sa'idoon garuu laal wala Sumayyaan argu wala ijoollee isaan argu. Asii ayyuun immoo bakka isheen isa barbaaddi obbiratti qabachuu barbaaddi waan ta'eef sin gadhiisuudhaan innis hin dhiphisti isheen. Isheen baay'ee jaalalaan isa dhiphisti. Hin jaallattu biraa erguu waan hin barbaanneef isa dhiphisti. Okay? Kanaafuu gartuu uumuu isaati kadhannaa godhaafi. Jara kana nagaan haa bu'u tasgabbiin haa ta'u Sa'idoon haa boqatu maalibboo bara kana keessa akkuma naannee akkuma jooretti san hambisiiniin jedha. Osoo argateera ta'eeti rabbuu haa argu. So argateera ta'e yoo naqaata gammachuudhaan nutti himame. An eegeen dadhabnaan viidiyoo kana dalagaan jira.